السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريتو تو كما جمع جالتا من جني كان جالا كبجا إدوس نهار كبجا كان داوجة المسلوط وروتان كرا بيج كيف فيسبوك مدوات المسلوط بيج كنا فيسبوك فلو كتشون وجه بس وروتان كرا يوتيوب مدوات نيس يوتيوب كنا تروتشون ماتي كنا تام جتا كوبينا رانتنا كوبينا رانتنا كيبورد كنا يرو أبريتنا كم سنة قرتان كنا كيبورد يرو أبريتنا بفوق بريدا أنا ما وطن تو تفايدة موجودة كيبورد كنا وام ده يرو أبريت كارون دت كيبورد يرو أبريت فما عنده يرو أبريت كارون دتو بفنا ما وطن أك بفكنا أسرع مرد كنا بفنا ما وطن كنا بريجته تلفاتشو كذا مه نفان ترى ولد ده بنجرا كلا تمان بلاي ستور كنا سنة بلاي ستور كنا سنتني رابطني فهم بلاي ستور كنا سنتن بلاي ستور كنا سنتني رابطني أسرتين ليد كيبورد تين بريساني you yeroo barreeffatan ammaan tana gabbuu jira kallattii man gabbuu fata jechuudha abbichi kana abbi kana kallattii man gabbuu fatanii hanga isin buu xiqqeessu obsaan eeggatanii fakkeenyaaf meenaa gabbuu jira opiin jedhaani kallattii man yeroo opiin jedhe bifa kana na baasa yeroo bifa kana namatti gettisaa jira sirra cuqaaftanii okkeetaniin asirra nu baasa yeroo asirra nu baatu kun ni gartanii asirra kana on gootanii kan ni bantanii okkeettaniini ammas irra cuqaaftanii yeroo cuqaaftan asitti keyboardii saamsing jira sarara deebisan jechuudha ka olarra deebisanii ammaan tana xiqqishaa bakkaatiin barbaachisaa obsaan eeggattanii beeksisa irraa dubbatti deebitanii asirratti deebitanii ammaan tana abbichi bifa kana nu baachuudha ka barbaadan bifa asitti kara bifa hedduun akkaataa hunda isin hedduun isin baasa isin ka barbaadan akkaataa jechuudha kun gosa hedduun isin baasa asitti gartanii kana hunda akkaataatti barbaadan isin baasa jechuudha kun kanan akkaataa feetaniin asirratti si cuqaaftan isin ka barbaadan ka isinitti warra cuqaaftanii mee kanatti tola kanatti cuqaasu asitti ammoo kanatti irratti hidhachuudhaaf yeroo irratti hanga kanatti shabakaa intarneetii isin barbaachisa jechuudha beeksisa haala kanaan baha yeroo haala kanaan bahu asitti dhuftanii geettisaan bittaniin asirratti cuqaaftanii kallattii man irrannaa hidhame jechuudha mee itti kara biraa deemee halaalu karaa ittiin barreessee ilaala jechuudha meseejii tokko konooni gartanii abdiin qabaa bifa akkaataa nama hawwatu jechuudha. Kalara kanaa miti an kana filadhee isin kana fakkaatu kan hundara fakkaatu isin barbaadne jechuudha. Kan isinitti tolu laaltanii dhachuu dandeettanii yeroo keyboard keessan barreessan kunoo bifa nama hawwatu ni gartan jedha abdiin qabaa akkaataa namatti tolu yeroo waa barreessitu akkaataa feetetti jechuudha. Kalara feetee saayiza akka feete filattee irratti hidhatte jechuudha. Qophiin irraa kana fakkaataa masaratu saroota jechuun dagatina matiin nuuf ta'aa nu jabeessaan qophii kana fakkaata waliin deebisan nagaan nuuf tura.